Affaar beeksise. BBC'n hoogganaa sabquunnamtii naannichaa obbo Ahmed Haliyoota wabeeffachuun akka jedhetti addi bilisummaa uummata Tigraay namoota sababa lolaan buqqaanii buufata fayyaa gaalii koomaa keessa kan qubatanii turan irratti dhukaasa banuun yoo xiqqaatee lubbuun namoota 12 bahee jira. Warri qaamaan miidhaman ammoo hospitaala Duubtii jedhamu keessatti geeffamanii yaalarra akka jiran hoogganaan kun ibsaniiru. Haleellaa raawwateen namoota meeqa irratti miidhaan akka dhaqqabe kan gaafataman obbo Ahmed dubartootaa fi daa'imman hedduudha jechuun ala lakkoofsaan hin eerre. Gama biraan ammoo hoogganaan hospitaala Duubtii Dr. Mohammed Yusuf daa'immanii fi dubartoonni 40 ol miidhamanii wallaansaaf gara hospitaalichaa akka seenan BBC'tti himaniiru. Himata kanarratti addi bilisummaa uummata Tigraay haga oduun kun qophaa'etti wanti jedhe nagaamne. Ergaa waraanni naannichatti uumameenas godinichatti namoonni 76,000 ol buqqaanii buufata 4 keessatti qubatanii akka jiran mootummaan naannichaa ibsuun isaanii yaadatama. Sababa lagni Awwaash guutee dambali'ee fi Affaar keessatti namoonni 100 ta'an qeerraa buqqaanii. Bokka jidduu kana yandoo roobeen lagni Awwaash guutee naannoo Affaar keessatti namoota qeerraa buqqiseera. Gandoota aanaa Saayittaa keessaa sababa lolaa bishaanichaatiin namoonni 100 akka qeerraa buqqaanii jiran hoogganaan biiroo wabii nyaataa fi bulchiinsaa balaa naannichaa Ayidaas Yaasin beeksisanii. Kana malees lolaan suni lafa qonnaa hektaara 50 caaluu dhiqee midhaan qotames balleesseera jedhame. Lagni Awwaash daran kan guutu yoo ta'e lolaan irraa bahuun namoota 90,000 ta'an balaarra akka buusuu malu hoogganaan kun yaaddoo qaban ibsaniiru. Hawaasa dabalatee qaamonni adda addaa tarkaanfii ittisaa fudhachaa akka jiranis himameera. Akka lakkoofsa Giiziitti bara 2013 keessa namoonni qabeenya isaanii galmeessisan dhibbentaan 47 sobadha jedhame. Koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa bara 2013 keessa qabeenya qaban warra galmeessisan keessaa dhibbentaan 47 soba ta'ee argameera jedhe. Koomishinichi aangoo labsiitiin kennameef irratti hundaa'e qabeenya galmaa'ee sana qulqulleeffachuuf hojii hojjeteen harki 47 ragaa sobaa akka dhiyeessanii galmeessisiisan bira gaheera jedhe. Faanaatu gabaase. Sudaan Finfinneedhaan ambaasaaddara ishee gara biyyaatti waamte. Sudaan torbee darbee keessaa lolli kaabatti deemaa jiru akka dhaabbatuuf adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa araarsuuf akka feetu beeksiftee turte. Mootummaan Itoophiyaa kanarratti deebii kenne keessatti daangaa ceetee lafa kiyyana jalaa waan qabattee jirtuuf Sudaan jaarsa amanamuu hin taatu jedheera. Aljeeziraan akka jedhetti Sudaan yaada kana sodaachuunidha ambaasaaddara ishee Finfinnee keessaa kan gara biyyaatti waamte. Ambaasaaddarichi kan waamaman sirumaa achumaan hafuuf yookaan ammoo deebi'uuf akka ta'e hin beekamne. Sudaanis kanarratti ifatti maaliif akka waamte hin ibsine. Muummichi ministeera Sudaan Abdallaa Hamdok roobii dabree ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkeen wajjin dhimma lola kaabaa irratti mari'atanii ture. Sudaan amma pirezidaantii garee biyyoota baha Afrikaa 5 of keessaa qabu IGADiti. Namoota Itoophiyaa irraa gara Sudaanitti baqachaa jiranii fi Sudaan mooraa baqattootaa haaraa banuu ishee beeksifte. Akka haaraatti baqattoonni Itoophiyaa irraa hedduminaan gara Sudaanitti seenaa waan jiraniif mooraan baqattootaa 3 kanaan dura akka malee waan guuteef amma mooraa arfaffaa akka bante Sudaan beeksifteetti. Akkatti gaafatamaan dhimma baqattoota biyya keessaa akka Sudaan Bandaada Momaahu Aldaa'u Sudaan Tribuniif himanitti baqattoonni 2,500 caalan naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Amaaraa irraa baqatan mooraa haaraan kan Hamdeet jedhamu keessa qabataniiru. Yeroo ammaa kanattis baqattoonni hedduun Itoophiyaa keessaa bahuun gara Sudaanitti kan dhufaa jiran lakkoofsi isaanii garmalee dabalaa jira jedhan aanga'aan kun. Baqattoonni Sudaan keessa jiranii fi deeggarsi namoomaa gahaan akka hin jirre Sudaan beeksisteetti. Kanaafuu jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa irratti hojjetan baqattoota kanaaf gargaarsa namoomaa tattamaa isaan barbaachisaa jedhameera.